Ashamaa fuunee daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa hordoftoota amantaa musliimaa maraan baga ayyaana Arafaa kan waggaa 1446ffaan isin ga'e jennaa oduu isinitti himna. Ayyaanni Eid al-Adha Arafaa 1446ffaan har'a guutuu addunyaatti kabajame. Ayyaana Arafaa Eid al-Adha Arafaa kan baranaa jechuun 1446ffaan biyya kana dabalatee hawaasa musliimaa guutuu addunyaatti kabajamaa ooleera. Oromiyaa fi Itoophiyaattis bakkoota adda addaatti kabajameera. Aluma kanaan magaalaa Finfinneetti istaadiyeemii magaalichaa bakka dureewwan amantaa Islaamaa fi hordoftoonni amantichaa argamanittis ayyaanni Arafaa kun kabajameera. Aangawoonni mootummaa kan federaalaa fi kan naannolees ayyaana Arafaa kan baranaa sababeeffachuudhaan ergaa baga ittiin isin gahee dabarsaniiru. Adda Bilisummaa Uummata Tigraay ammas dhiiga dhangalaasuuf qophiitti jira jechuun himatame. Adda Bilisummaa Uummata Tigraay gama dhiyaatiin lola banuuf qophii waraanaa eegaleera jechuun Tsallamtirraa iyyanni irratti dhiyaateera. Kan isaa himataa jiru koree daangaa Tsallamti jedhamuun socho'aa jirudha. Korichi kamisa kaleessaa ibsa baaseen Adda Bilisummaa Uummata Tigraay akka dhaaba siyaasaatti beekamtii dhabee boordii filannoo biraa qabnaan amma qawwee qabatee finciluutti galeeraa jedhe. Ammas irra deebi'ee dhiiga dhangalaasuuf waraana isaa gara daangaa Amaaraa addatti ammoo gara Tsallamtiitti butaa jira. Yeroo ammaa meeshaa fi loltuu gara dhiyaatiin daangaatti butaa jiraachuu qofa osoo hin taane yakka qabeenya saamuu irratti bobba'aa jira jechuunis koreen Tsallamtii Adda Bilisummaa Uummata Tigraayitiin himata. Bakkoota akka Meesker, Ambelii fi Maayitakit keessatti haalli jeequmsa uumaa siqiyaa yookaan warqee saamaa fi nama ukkaamsutti bobba'ee jira jedhameera. Lolarraa fagaachuu hin danda'u ka jedhe korichi waan inni gochaaf itti qophaa'aa jiru marti waliigaltee nagaa buusuu Piriitooriyaa kan cabsudha jedheera. Kanaaf mootummaan federaalaa hawaasni addunyaa waan kana beekanii Adda Bilisummaa Uummata Tigraay osoo amma dhiiga dhangalaasuun eegaliin hatattamaan tarkaanfii eeggatii akka irratti fudhataniif ibsa qabxii ijaa of keessaa qabuun gaafateera. Boeing balaa xiyyaaraa Itoophiyaa fi Indoneeziyaatti mudatee tureef beenyaa doolaara biliyoona 1 fi kitila 100,000 kaffaluuf walii gale. Dhaabbanni xiyyaara oomishuun beekamu Boeing balaa xiyyaaraa waggootan duraa Itoophiyaa fi Indoneeziyaatti mudate lubbuu namoota 346 galaafateef beenyaan doolaara biliyoona 1 fi kitila 100,000 kaffaluuf walii gale. Dhaabbatichi maallaqa kana kaffaluuf kan walii galee balaa xiyyaaronni inni oomishu Boeing 737 Max qaqqabsiiseef yakkaan akka hin himatamneef ta'uu ibsameera. Dhaabbanni Boeing fi biiroon haqaa Ameerikaa beenyaan kun akka kaffalamuuf kan walii gala yoo ta'u, abukaattonni maatii miidhamtootaa garuu walii galtee Boeing fi biiroo haqaa Ameerikaa kana waan balaafamaadha jechuun komii qaban kaasaniiru. Akkaataa walii galtee kanaatti dhaabbatichi doolaara kitila 400 fi kitila 44 fi 500 maatii namoota balaa xiyyaaraa kanaan du'aniif beenyaa kan kaffalu yoo ta'u, doolaarri kitila 400 fi kitilli 55 ammoo sagantaa fooyya'insa nageenyaa qulqullinaa fi to'annoo fooyyessuuf hojiirra kan ooludha. Kana alatti ammoo doolaara kitila 400 fi kitila 87 fi 200,000 adabbii yakkaatiif kaffaluuf kan tole jedheera. Waliigalteen kun abbaa murtii federaalaa Ameerikaatti yoo mirkanaa'e Boeing yakka irraa bilisa ta'a. Abukaattoon maatii miidhamtootaa garuu waliigalteen sun gara abbaa murtii federaalaa bira yoo ga'u maatiin oliyyannoo akka dhiyeeffatan ibsuun beenyaan Boeing kaffaluuf jedhu gahaa miti jedhan. Dhimmi lola Gaazaa keessaa dhaabsisuu ammas Ameerikaa biratti fudhata dhabeera. Golli mana marii nageenya mootummoota gamtoomanii erga sadaasa bara darbeetii dhimma lola Gaazaa keessa irratti yeroo jalqabaaf kaleessa reefu walga'ee mari'ate. Miseensota dhaabbataa 5 fi jijjiiramaa 10 kan qabu golli mana marii nageenya mootummoota gamtoomanii akkaataa lolli Gaazaa keessaa dhaabbachuu danda'u irratti wixineen dhiyaatee mari'ataa turan. Israa'el duula waraanaa bantee Filisteemota fixaa jirtu akka dhaabbattuuf sagaleen kennamuuf wayita jedhu ambaasaaddarri Ameerikaa Dirooti Kamil Shi'aa mirga sagaleettiin kuffisuu
kuffisuu qabaniin dubbichatti bishaan naqanii. Israa'el lola kan akka dhaabduuf yoo gola kana keessatti murtoon darbe xaarii karaa dippiloomaasiitiin godhamaa jiru ni kufachiisa sababa jedhu dhiyeessuun hawwii nagaa argachuu Filisxeemotatti bishaan naqxeetti. Gocha kanaaf Ingiliz, Faransaay, Chaayinaa dabalatee Aljeeriyaa, Paakistaanii fi Isloovaaniyaa irraa mormii guddaatu Ameerikaa irratti dhiyaatee ture. Isheen bara darbe keessas akkasuma gochaa turte. Gola mana maree sana keessatti biyyoonni dhaabbataan teessuma qabanii fi mirga sagaleen kuffisuu qaban 5 Ameerikaa, Ingiliz, Faransaay, Chaayinaa fi Raashiyaadha. Warri afaan 10 biyyoota miseensota dhaabbata mootummoota gamtaaman ta'an keessaa waggaan ni jijjiiramu. Neezerlaand keessatti dhimmi baqattootaa muummicha ministeeraa fi kaabinee isaa akka diigamu taasiseera. Neezerlaandis keessatti bara 2023 filannoon biyyaalessaa taasifameen dhaabni siyaasaa qofaasaa aangoo qabatee biyya bulchuu danda'u waan hin argamneef morkattoonni walitti dhufanii kaabinee mootummaa waloo tokko tolfatanii ture. Mootummaan waloo kabara sanaa keessa utubame sun haga yoonaatti biyya bulchaa tureera. Haa ta'u malee warri waliin bulchan suni addatti dhimma baqattootaa irratti kaayyoo fi ilaalcha wal fakkaataa qabanii ture. Paartiin bilisummaa uummataa PVV jedhamu ilaalcha jibbinsa baqattootaa fi musliimaa irratti qabuun warra ilaalcha gara bitaaf giddugalaa hordofan biratti fudhataman qabu. Daangaan biyyattii qawweetiin eegamuu qaba. Baqattoonni gara biyyaa dhufanitti deebi'uu qaba jedha PVV'n. Hoogganaan garee PVV Geert Wilders dhimmi baqattootaa irratti kan waliigaluu dadhabeef aangoo gadhiisa jedhee gidduu kana miseensota qabatee caffee yookaan kaabinee mootummaa keessaa of baaseera. Kanaan warri afaan harka wayyabaa waan hin taaneef kaabinee mootummaa biyyattii diigamuu danda'e. Muummichi ministeeraa biyyattis aangoo gadhiisuu isaanii nugusa isaaniitti xalayaa galfataniiru. Akka heera biyyattiitti muummichi ministeeraa yoo gadhiises caffeenis faca'e filannoon haaraa guyyaa 90 booda deebisee godhamuu qaba. Hagasitti tajaajilli kennamuun dhaabbatu. Caasaan mootummaa hin diigamu, dhimmi biyyaa akkuma duriitti hojjetama. Raashiyaan har'a haleellaa Yuukireen irratti raawwattee namoonni ajjeefamuun dhaga'ame. Raashiyaan har'a ganama magaalaa guddoo Yuukireenii fi kutaalee biyyattii biroo irratti haleellaa diroonii fi misaayilaa raawwachuu qondaalonni biyyattii himan. Haleellaa sanaa yoo xiqqaate namoonni 3 du'uu fi 49 ammoo madaa'uu pireezidaantii Yuukireen Zeleniskiin himaniiru. Haleellaan sun Kiev akkasumas magaalaa Luutiskii fi naannoo Ternaapol jedhamu naannawaa kaaba dhiya biyyattii irratti kan xiyyeeffate ture. Haleellaan sun kan raawwatame pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiniin haleellaa Yuukireen dhiyeenya kana buufata xiyyaaraa Raashiyaa irratti raawwatteef deebii akka kennan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisanii boodadha. Zeleniskiin yeroon Ameerikaa, Awurooppaa fi namoonni addunyaa hundi Raashiyaa irratti dhiibbaa gochuun waraana kana waliin dhaabuu danda'an inni sirriin ammadha jechuun barreessaniiru. Haleellaan sun diroonii 400 olii fi misaayila 40 oliin kan fayyadame yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii fi madaa'anii dabaluu akka danda'an Zeleniskiin ibsaniiru. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa hordoftoota amantaa musliimaa maraan irra deebinee bagattiin isin ga'ee jenna.